Boqonnaa 9 Hooggansa siyaasaa gita bittummaa irraa hoogganummaatti. Gaaffiin hooggansa hariiroo hawaasummaa dhaabbilee fi siyaasa biyyoolessaa namoota dhuunfaa fi sirna gidduutti argamudha. Gama tokkoon falmii dhalli namaa bakka bu'aa jijjiiramaa ta'uun sirna jijjiiruu danda'u waliin kan deemu yoo ta'u, gama birootiin immoo yaada falmii namoonni waan fedhaniif qofa sirna kan jijjiiran miti jedhu fudhachuuf yaada falmii gam lamaa keessa darbudha. Waanuma fedhellee ta'uun sirna namoonni waan fedhaniif jijjiiruu akka hin dandeenyee fi mootummaa dhuunfaayyuu dabalatee sirna kan jijjiiruun adeemsa ta'uusaa fudhachuun barbaachisaa ta'us, karaa biraatiin garuu namoonni dhiibbaa sirnaa fi qaama sirnaa ta'uurraa dandamatanii jijjiirama haaraa argamsiisuu akka danda'an hubachuun barbaachisaadha. Walfaallessuu namoota dhuunfaa fi sirnaa kana araarsuuf yaaliin taasifame hundi milkaa'eera jechuun yoo hin danda'amne illee seenaa fi haala qabatamaa jiruu fi jireenya keenya irraa akka hubannutti garuu namoonni dhuunfaa ofuma isaaniitiifuu bu'aa sirnaa ta'anis dandeettii sirna sirreessuu fi jijjiirama fiduu ni qabu. Hooggansi qabeenya uumamaas ta'e namtolchee qindeessee mul'ata ifaa fi yeroo dheeraa qabatee al tokko tokkos gocha ce'umsaa dhalootaa keessatti raawwatudha. Hooggansi kaayyoo hawaasa jijjiiruu qabatee mul'ataaf bitamuudhaan qindeessee fi amansiisee hojjechuudhaan faayidaa fi fedhii waloo guutuudhaaf hordoftoota ofii dhimmicha irratti ga'oomsuudhaan sochii jijjiiramaa hawaasni yeroo dheeraaf taasise keessatti shoora isaa kan taphatudha. Adeemsi jijjiirama dimokiraasii itti deemaa jiru akka milkaa'uuf adeemsa siyaasa biyyoolessaa ijaa fi gurra hin qabnee fi rakkisaa ta'e keessa darbuun akka barbaachisu beekamaadha. Haala siyaasaa ijaa fi gurra hin qabne injifannoo guddaadhaan keessa darbuun jalqabbii ijaarsa sirna dimokiraasii keenyaa galmaan ga'uuf shoorri hooggansi siyaasaa taphatu salphaa miti. Kanaafuu boqonnaa kana keessatti biyya keenya keessatti hoogganamummaarraa gita bittummaa akkamitti xooxa'ee akka ol ka'eef sababii gita bittummaatiin kuufama hojii gangalachaa dhufan qulqulleessuuf hooggansa qajeeloo akkamitti fiduun akka danda'amu sakatta'uun yaalameera. Qabeenya qabatamaa fi arga yaadaa biyya tokkoo humnaa fi anniisaa qabatamaa biyyoolessaatti jijjiiruun misoomaa fi jiraachuu biyyattii mirkaneessuuf hooggantoonni gahee guddaa qabu. Kufaatii fi milkaa'inni maatii dhaabbilee fi biyyaa falaasama dhaabbilee fi ga'umsa hooggantoota waliin hidhata cimaa qaba. Biyyoonni guddatan gama seektaroota hawaasummaa, siyaasaa fi dandeettiin rakkinoota bu'uuraa jiran adda baasuun furmaata waaraa fiduuf kan dandeessisu. Biyyoota guddatanii olitti hooggansa ga'umsa qabu isaan barbaachisa. Sababiin isaas hawaasa biyyoota guddatanii keessa kuufama beekumsaa fi muuxannoo kuufaman jiraachuun alatti sirni dimokiraasii namoota ga'umsa hooggansa olaanaa hin qabne salphumatti dhabamsiisuuf dandeessisutu jira. Biyyoonni Afrikaa kan akka Itoophiyaa hiree kana hin qabne sirni siyaasaa isaanii kan tortorem hooggantoonni isaaniis kiyyoo aangoo siyaasaa keessatti kan kufan waan ta'aniif rakkinoota hooggansaa sirreessuun hafuutiin rakkinichi jiraachuu isaatu beekuuf carraa hin qaban. Hojii hooggansaa amaluma isaatiin walxaxaa fi rakkisaa kan taasisu dhimmoota faallaa hojii hooggansaa ta'anidha. Biyyoonni akka Itoophiyaa rakkinoonni siyaasaa isaanii heddummatee immoo dhimmoota faallaa hojii hooggansaa ta'an furuu dhabuun isaanii gatii guddaa isaan kaffalchiisa. Biyyi keenya leecalloowwanii fi kennaa guddaa qabdutti fayyadamtee saffisaan hiyyummaa keessaa ba'uu sababiin dadhabdeef inni guddaan kufaatii hooggansaatiin hidhata cimaa qaba. Rakkoolee walxaxaa amma keessa jirrus ta'e hawaasa qaroomaa dimokiraatawaa fuulduraaf qabaachuu feenu uumuuf yeroo kamiyyuu caala humna hooggansaa bal'aa ga'umsa qabu barbaada. Hawaasni haalaa fi yeroo kamiyyuu fedhii fi dandeettii kuufamaa jijjiiramuu fi guddachuu olaanaa qaba. Hooggansi dandeettii kuufamaa kana gara qabeenya qabatamaatti jijjiiruun fedhii jijjiiramaa hawaasichi qabu milkeessuu danda'uu qaba. Hooggansi kun hooggansa dogoggorii yoo ta'e illee kuufamaa dandeettii hawaasichaa badii addaan hin cinneef haalli ittiin oolchuu ni uumama. Kanaafidha sochii hawaasummaa tokko keessatti hooggansi furtuudha kan jedhamuuf. Hariiroo hoogganaa fi hoogganamaa itti fufiinsaa kan qabuu fi
dhalootatti ce'uu kan danda'u fedhii garee tokko yeroof qabu guutuudhaan kan hojjetu osoo hin taane mul'ata uummataa milkeessuuf hawaasa bal'aa fayyadamoo taasisuu kan danda'uu fi kaayyoo fi mul'ata hundi wal harkaa fuudhuun hojiitti hiikan yoo jiraate qofadha. 9.1 qormaata hooggansaa biyya keenyatti mul'atan. Biyya keenyatti haala qabatamaa jiru irratti hundoofne amalli hooggansa ijaaruu qabnu mul'ata isaanii fageenyarraa arguun adeemsa jijjiiramaa addaan hin cinne kana ogummaa cimaa fi kaka'umsa gaariin hoogganamuu kan danda'u hooggansa jijjiiramaatiin. Gama misooma siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaatiin mul'ata qabnu bira ga'uuf sochiiwwan jijjiiramaa fi guddina addaan hin cinne gochuun hooggansi milkaa'ina barbaadamu fidan murteessaadha. Akaakuun jijjiiramaa milkeessuu barbaannus hangaan qofa osoo hin taane akaakuudhaanis waan ta'eef hooggansa jijjiiramaa mul'ata kana dhugoomsuu danda'u uumuu barbaachisaa. Akka ilaalcha aadaa keenya keessa jiruutti hoogganaa jechuun bulchaa olaantummaa qabuu fi eenyumtuu quba itti qabuu hin dandeenye jechuudha. Sadarkaa yaadaatti hooggantoonni tajaajilamtoota uummataa ta'uu qabu kan jedhu yaadni bu'uuraa irra deddeebi'ee ibsamus hojiitti wayita hiikamu garuu hunduu akkuma humna isaaniitti hoogganaa osoo hin taane gita bittaa ta'ee akka argamu ifaadha. Dhimmi hoogganummaa gita bittummaa irraa adda godhu gita bittummaa hordoftoota isaanii humnaan horachuu fi karaa mul'ata ofii warra kaan irratti ittiin fe'an yoo ta'u, hoogganamummaan garuu humnaan osoo hin taane dhiibbaa gaarii uumuu fi jaalalaan amansiisuu jechuudha. Gita bittummaa mul'ataa fi fedhii ofii milkeessuuf yaalii taasifamu yoo ta'u, hoogganummaan garuu mul'ata hawaasummaa waliin qaban dhugoomsuuf qabsoo taasifamudha. Seenaa ammayyaawaa biyya keenyaa keessatti gita bittummaa malee hoogganummaan bakka bal'aa argatee hin beeku. Hoogganamummaan maaliif bakka bal'aa hin arganne gaaffii jedhu sirnaan deebisuun furtuu furmaata rakkinichaati. Qormaata mul'ata waloo uumuu. Biyya keenyatti hoogganamummaan akka hin jiraanne wantoota taasisan keessaa tokko mul'ata waloo dhabuudha. Hooggantoonni hoogganamtoota isaanii gara mul'ata walootti fiduun mul'aticha dhugoomsuuf yemmuu rakkatan seenaa biyya keenyaa keessatti yeroo baay'ee argineerra. Mul'ata ammam guddaa qabaatanillee ga'umsi hoogganamummaa kan madaalamu ga'umsa mul'ata isaanii hordoftoota isaanii fudhachiisuudhaani. Mul'ata isaanii duuka buutota isaanii fudhachiisuun hoogganaa fi hoogganamaan mul'ata waliin milkeessuuf murannoo waloo qabaachuun wal faana socho'uun amala hoogganummaati. Biyya keenyatti hooggantoonnii fi hoogganamtoonni mul'ata waloo akka hin qabaanne wantoota taasisan keessaa tokko hawaasa sababaan socho'uu ijaaruu dhabuu keenya. Barumsi ammayyaa biyya keenya keessa erga seenee jaarraa tokkollee kan hin guunne waan ta'eef sababaan yaaduu danda'uun hawaasa keenya keessatti hundee hin jabeeffanne. Biyyoonni Awurooppaa barumsa ammayyaa yoo xiqqaateem waggaa 1,000 nu dursuudhaan jalqabanii jiru. Jalqabbiin barumsa ammayyaa biyya keenyatti hedduu barfatee taasifame sababaan yaaduun keenya akka daanga'u gochuun hoogganamummaa sababaa fi beekumsaan akka hin madaalle nu taasiseera. Haa ta'u malee mul'ata waloo uumuuf sababaan yaaduun gabbachuu dhabuun waan qofa isaatti gufuu ta'e miti. Biyya keenyatti mul'ata isaanii hooggantoota isaanii fudhachiisuu akka hin dandeenye kan taasisu sababni ijoon inni biroo kuufamni safuu haphachuu isaati. Kuufamni safuu hooggantoonni baay'ina gaarummaa qabaniitiin ittiin ibsamanii fi ittiin beekamanidha. Hoogganaa maqaan isaa gaarummaadhaan hin kaanee fi inumaayyuu hammeenya yaaduu fi balaafamaa ta'uu isaatiin maqaan isaa ka'u mul'ata isaa hooggantoota fudhachiisuun hafeem ga'umsa akka hoogganaatti ittiin ilaalamu hin qabaatu. Kanaafuu mul'ata ofii hooggantoota fudhachiisuuf jalqaba irratti hoogganamaan hoogganaa isaa akka yaada gaarii isaaf qabu faayidaa hoogganamootaaf akka tattaafatu akka nama gaarii ta'etti ilaaluu qaba. Hoogganamaan hoogganaa isaa akka hamaa fi faayidaa hoogganamaa ofii isaatiif oolchuutti kan ilaalu yoo ta'e mul'ata hoogganaa isaa fudhachuu hin danda'u. Karaa biraatiin hoogganaan yaada qajeelaa kan qabuu fi faayidaa fi fedhii hoogganamaa galmaan ga'uuf kan dhaabbadhedha jedhee yaada yoo ta'e mul'ata isaa fudhachuuf hoogganamaan caalmaatti qophaa'aa. Hooggantoonni hunda dura uummata biratti kan amanaman
namoota gaarii ta'uu isaanii agarsiisuu qabu. Maqaa gaarii kanaa fi amanamummaa osoo hin argatin hoogganamaa mul'ata ofii fudhachiisuu hin danda'an. Hoogganaan kuufama safuu osoo hin qabne mul'ata hoogganuuf yaalu hoogganamummaa keessaa ba'uun gita bittaa ta'a. Kuufama safuu osoo hin qabne uummata hoogganuuf yaaluun hoogganamaa waliin ifaan ifatti waraana keessa seenuuti. Haala akkanaatiin waan gaarii kamillee godhaniif mul'ata gaarii akkamiillee qabaatan hoogganamaa biratti fudhatama argachuu hin danda'u. Fudhatamummaa aangoo uummataa osoo hin qabaanne uummata hoogganuun uummaticha akka horiitti hoofuu yookiin harkisuu jechuudha. Uummanni hoogganaa isaatti hin amanne kan mormu hojii isaa qofa osoo hin taane amala isaa wajjiniin. Hojii isaa sirreessuudhaan yookiin murtoowwan tokko tokko dabarsuudhaan waanta hiikamu miti. Rakkinicha kan furu gadi fageenyaan of madaaluun yookiin hoogganamummaa irraa of kaasuun yookiin immoo dadhabina ofii of eeggannoodhaan sirreeffachuudhaani. Kun immoo biyya keenyatti kan barame miti. Rakkoo kana irra caalaatti kan hammeessu aadaa siyaasa biyya keenyaa keessatti shakkiin rakkoo sadarkaa olaanaatti nuxatee jiru ta'uu isaati. Aadaa siyaasaa walamanuun qixa sirrii ta'een itti hin dagaagin keessatti ergaa kallattiin darbuurra ergaa darbuutu hiikaa al-kallattii kennuufi dubbicha shakkuutu itti baay'ata. Dubbatanii walii galuuf ciniinsuu ta'a. Sababii kanaanis kuufamni safuu tokkicha erga haphatee booda deebisanii walitti qabuun baay'ee rakkisaa ta'a. Haasaa gaariin kamiyyuu hiikaa shakkii fi al-kallattiif saaxilamuu waan danda'uuf hoogganamaa mul'ata ofii fudhachiisuun dhamaatii bu'aa hin qabne ta'a. Qormaata miira hubannaa fi ga'umsaa. Mul'ata waloo gabbifachuu dhabuutti aansee hoogganamummaan akka hin gabbanne kan godhu sababiin biroo dhimma miira hubannaa fi ga'umsaati. Hoogganummaan waan barbaadu keessaa to'annoo miira hubannaa fi ga'umsaati. Kana jechuun miironni keenya akka nurratti qarooman osoo hin taane hubannaa fi ga'umsa nuti isaan irratti ittiin qaroomnu jechuudha. Biyya keenya keessatti yaaliin keenya mul'ata fudhachiisuuf goonuu gufuun yeroo mudate tarkaanfii miiraan guutame nutti fudhannuu fi karaan miiraan guutame nuti hordofnu biyya keenya karaa layyaa dhuma hin qabneetti kan geessudha. Seenaa biyya keenyaa keessatti qormaanni hoogganamummaa mudatu inni tokko qaroomuu dhabuu miira keenyaati. Hoogganaan miira hoogganamoota isaas ta'e miira ofii isaa hin hubannee fi hin to'anne xurii seenaa ta'a. Hooggantoonni akkanaa gara gita bittaatti kan jijjiiramanidha. Gita bittootni immoo garbicha miira ofii isaaniiti. Biyya keenyatti duguggaa sanyii baay'isuu kanneessaa ta'an dugda duuba dadhabinni qaroomina miiraa jiraachuun hin shakkisiisu. Bara hooggansa dargii shororka adii fi shororka diimaatiif gumaachi dadhabina kana guddaadha. Kanaan duras ta'e booda dhangala'uun dhiigaa rakkoowwan hamaan turan dadhabina qaroomina miiraa waliin sababoota hidhata baay'ee cimaa ta'e qabanidha. Gocha dhala namaa irratti jaarraa 21ffaa keessa raawwachuu hin qabne mana hidhaa dukkanaa bakka dhoksaa ruuqa ta'e dhalli namaa itti dararamu keessatti kan raawwatamaa turan hooggantoota qaroomina miiraa hin qabnee fi ajajamtoota hanga hooggantoota isaanii hin geenye maaliif jedhanii of gaafachuu kan hin dandeenye bitamtoota miiraa hunda dabalataa. Dadhabinoota miira wajjin wal qabatee bakka lamatti qoodnee ilaaluu ni dandeenya. Inni dura rakkoo miira uummataa hubachuu dhabuudha. Hoogganaan tokko miira duuka buutota isaanii yookiin uummataa hubachuu baatee fi sababoota miirichaa fi wantoota fidee dhufuu danda'u dursee xiinxaluu yoo dadhabe qaroominni miira isaa kufaadha jechuu ni dandeenya. Uummataa fi duuka buutota ofii yoo garaan boora'e maaliif akka garaan boora'e xiinxaluun hangaa fi kallattii miira isaa hubachuun akkasumas miiricha balaa geessisuu danda'u tilmaamuun barbaachisaadha. Hooggantoonni roobootii miti namadha. Kanaaf miira duuka buutota yookaan uummata isaanii sirriitti hubachuu qabu. Miira namummaas namoota waliin ni qooddatu. Hoogganaa kan ta'aniifis nama waan ta'aniifidha. Hooggantoonni miira hooggantootaa qofa osoo hin taane haala miirri ofii isaanii irra jirus hubachaa deemuu qabu. Of dhaggeeffachuu qabu. Biyya keenya keessatti miira ofiis ta'e miira duuka buutota ofii dhaggeeffachaa deemuun kun baay'ee gadi bu'aadha. Miironni hooggantoota irratti waan qaroomaniif hoogganaa fi hoogganamaan kan wal quunnaman dambalii miiraa to'annoo isaatiin ala ta'e keessatti
haalli walquunnamtii waliigalaa haaromsichi miiraa kan itti baay'atuu fi haala tasgabbii fi hubannoon hin jirre keessattidha. Hoogganaan obsa fixachuu fi aarii uummataa yeroo fi qixa sirrii ta'een hubachuu hin dandeenye uummata bitaa jira malee bulchaa hin jiru. Rakkoonni lammataa miira ofii to'achuu dadhabuudha. Biyya keenya keessatti hooggantoota mul'ata ofii malaan fudhachiisuun itti ulfaatu uummata humnaan bituuf yeroo yaalanii fi milkaa'uu wayita dadhaban aarii hamaa keessa galuun miirri isaanii danfaa. Hooggantoonni mul'ata isaanii waan hin fudhanneef isaanii humnaan bitaa waan jiraniif guyyaa tokko aangoorraa na buusa jechuun sodaatu. Sodaa kanaan guutamuudhaan uummata gara jabinaan dararu. Miira sodaa isaanii sirnaan to'achuu waan hin dandeenyeef nama argatan hunda miidhu. Ni hidhu, ni rukutu, ni ajjeesus. Dhimmichi kanarra darbe miirri gita bittaa fi bitamaan irra caalaatti wal dhiibaa wayita dhufe immoo sodaan hooggantootaa gara aariitti ol guddata. Kunis biyyattii gara jeequmsa hamaa fi dhiiga lolaasuutti geessa. Kanaaf hooggantoonni jalqaba irratti miira isaanii to'achuu qabu kan jedhamuuf hooggantoonnii fi gita bittoonni kan ittiin adda ta'an sababni guddaan inni jalqabaa gita bittoonni mul'ata isaanii uummata isaanii fe'uuf wayita yaalan malaan deemuurra miiraan oofamuu fi miira hoogganamtootaas ta'e miira ofii isaanii to'achuu dadhabuu isaaniitiin. Kunis hoogganamaa amansiisuun osoo hin taane humnaa fi adabbiidhaan mul'ata isaanii fudhachiisuu yaaluu waan ta'eef hiikaa hoogganummaa isa bu'uuraan ifaallessa. Dhimmoonni lamaan olitti eeraman jechuun mul'ata waloo uumuu fi adeemsa mul'atichaa uumuu keessatti miira ofiis ta'e hoogganamtootaa haalaan to'achuu danda'uun biyya keenyatti dhimmoota gurguddoo lama hooggantoota biyya keenya qoranidha. Sababa qormaata lamaan kanaatiin biyya keenyatti hoogganamummaan dhimma qormaanni hedduun mudatudha. Hoogganaan qormaata lamaan kana darbee mul'ata isaa onnee hooggantootaa keessatti malaan kan ijaaru. Adeemsa kanas qormaanni yeroo mudatu miira ofii isaa fi miira uummataa kan haalaan to'atuu fi miiricha akka galmaatti fudhachuun waan gaariif kan itti fayyadamu ta'uu qaba. Sagaltuqaa lama gosa hooggansaa biyya keenyatti ijaaruu barbaadnu. Jijjiiramni dimokiraasii amma biyya keenya keessa seenaa jirtu jijjiirama gamtokkee qofaa osoo hin taane jijjiirama akaakuu fi qulqullinaatiin. Kunis amala jijjiirama bu'uuraatiin. Jijjiirama bu'uuraa kanas karaa hubannoo jijjiirama guddinaa barame qofaan fiduu hin dandeenyu. Hoogganaan jijjiirama kana hubatuu fi jijjiiramicha galmaan ga'uu danda'u argachuun dhimma ariifachiisaa kan ta'es kanumaafidha. Hooggantoota nu ceesisuu danda'an akkanaa kan argannu qofa osoo hin taane kan uumamnu akka ta'e yaaduun furtuu furmaataatiin. Kanaafuu yeroo gabaabaa keessatti hooggantoota ga'umsa qaban tarsiimoo ittiin argachuu fi uummachuu dandeenyu baafachuu irra darbee aadaa hoogganummaa bu'uuraa keenya jijjiiruuf hojii bal'aa hojjetuutu nurra jira. Uummata sammuudhaanis ta'e miiraan hoogganuun gara galma yaadameetti geessuuf hawaasa keessaa sadarkaan fooyyee kan qaban hayyoota gara hooggansaatti fiduun barbaachisaadha. Kana gochuu dhabuu keenyaan mul'anni fudhachiifnu hafuun hoogganaa ofii isaaniitunuu mul'ata hin qabne sadarkaa adda addaatti uumuu dandeenyeerra. Mul'ata hin qabu taanaan hooggantoota ofitti hawwachuun hin danda'amu. Hooggantoota ofitti hawwachuu hin dandeenye taanaan immoo hojiiwwan galma yaadametti nama geessu hojjechuun hin danda'amu. Mul'anni akka badhaasaatiin badhaasa dursee dhiyaateen kaka'umsi keessaa dhufu kan jiraatu mul'anni yoo jiraatedha. Faayidaawwan adda addaa alaa dhufurra kaka'umsi hoogganaa fullaa fi bu'a qabeessa kan mul'atu ta'uu bakkalcha barii jedhamu akka daawwatu yoo goonedha. Onnachiiftuun mul'ata fakkaatu hin jiru. Onnachiiftuun alaa dhibaa'ummaa fi mufachuu hir'isa malee kaka'umsa dabaluu irratti murtaawaadha. Onnachiiftuun keessoo yookaan mul'anni garuu namoota fuula duratti furuursaa ni jabeessaa. Kanaafuu hooggantoota jabeessuu yoo barbaanne mul'ata keenya akka qooddatan gochuu qabna. Karaa biraatiin garuu hooggantoonni akka hin mufannee fi hin dhilboofne gochuuf onnachiiftuun alaa filatamaadha. Biyya keenyatti garuu onnachiiftuu alaa irratti baay'ifne waan daangofnuuf hooggantoonni dhimma biyya isaanii irratti baay'ee hin tattaafannee fi
faayidaa qofa ari'aa oolan lammiilee adoodaa taasisaniiru. Haala kana kan jijjiiru namoota mul'ata qaban. Mul'ata isaanii hooggantoota isaanii fudhachiisuun humna mul'ata isaaniitiin hooggantoota ofitti kan hawwatan uumuu yoo dandeenyedha. Manneen barnootaa lammiilee biyyattii dandeettii hooggansaatiin kan bocan ta'uu qabu. Hayyuu daree wayita jedhamu daa'imman barcummee yaadatan waa'ee hooggansaa dandeettii fi yaada sirrii qabaatanii hin guddatan. Sadarkaa maatiittis uummanni hoogganaan ga'umsa qabu akka uumamu hojiiwwan hojjetamuu qabu. Abbaan warraa waa'ee dhiyeessii mana isaanii keessaallee haadha manaa fi ijoollee isaa hin mariisisne mana isaatiin alatti hoogganaa ga'umsa qabu ta'uu hin danda'u. Akka hawaasaatti dhaabbilee hawaasummaa keenya keessatti qorqalbiin hoogganamummaa adeemsifnu ajandaa jijjiirama aadaa bal'aa hojii yeroo dheeraa gaafatudha. Rakkoo ariifachiisaa amma nurra jiru furuuf immoo gama dirree leenjii hooggansaatiin hojiiwwan bal'aan hojjetamuu qabu.